Hangi mindaa hojjettoota gibirri olaanaan dhibbentaa 35 gulantaan irraa eegalu birrii 10,900 irraa gara 14,000tti akka ol guddatuuf wixineen seeraa mana maree bakka bu'ootaaf dhiyaate. Ka'umsa mindaa birrii 11,000tti dhiyaatu irraa ka'ee kan ragga'e labsii gibira galii lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2008 ba'eeni. Labsiin waggaa 9 dura ba'ee akka fooyya'uu fi wixineen seeraa torbee darbee gaafa jimaataa mana maree bakka bu'ootaaf dhiyaatee ture. Wixinee seeraa kana qopheessuun kan barbaachise galiin qonnaa fi gibirarraa argamu galii waggaa keessaa ga'ee gadaanaa akka qabuu fi waggoota itti aananitti gara dhibbentaa 11tti guddisuuf tarsiimoo mootummaan federaalaa qopheesse keessaa tokko ta'uu wixineen kun ni ibsa. Gibira ammayyaa dinagdee dijitaalaa waliin wal simu uumuuf kan kaayyeeffate ta'uu kan ibsu wixinichi adeemsawwan gibira waliin dha'uu fi haala mijataa uuman hambisuuf ni fayyadaa jedhame. Akkaataa seera amma hojiirra jiruun namoonni miindaa ji'aa haga birrii 600 argatan gibirarraa bilisa yoo ta'an miindaa birrii 600 tokkorraatii haga 1,650 kan argatan gibira dhibbentaa 10 irraa cita. Miindaa hojjettootaarraa miindaan sadarkaa 6 kan irraa citu yoo ta'u sadarkaan gibiraa inni 6ffaa fi olaanaan dhibbentaa 35 yoo ta'u miindaa birrii 10,900 isaa ol kan argatan irraa ni cita. Akkaataa wixinee labsii amma paarlaamaa Itoophiyaaf dhiyaateen garuu dhibbentaan gibiraa kaffalamu osoo hin jijjiiramin gulantaawwan miindaa irratti jijjiiramni hage tokko akka godhamu ta'ee jira. Bifa kanaan miindaan xiqqaan gibirarraa bilisa birrii 600 ture gara 2,000tti akka ol guddatu ta'ee jira. Gibirri olaanaan dhibbentaa 35 kan irraa citu ka'umsi sadarkaa miindaa birrii 10,900 ture gara 14,000tti akka ol siqu ta'ee jira. Wixinee labsii dhiyaate kanarratti akka ibsametti wixinicha ilaalchisee yaada uummataa walitti qabameen galiin ji'aa gibirarraa bilisa ta'u hedduu akka ol siqu gaafatamus fudhatama akka hin argannedha. Kun immoo galii mootummaan argachuu qabu akkaan kan gadi buusu akka sababaatti dhiyaachuun hangi galii gibirarraa bilisaa birrii 2,000 caalaa akka wal hin siqne kan godhamee fi keessumaa mootummoonni naannolee galii sassaaban keessaati gibirri miindaarraa sassaaban olaanaa ta'uun ibsamee jira jedha gabaasni BBC'n qindeesse. Gandi Waleenaa Reejjii ganda badhaatu Itoophiyaadhaaf doolaara miliyoona hedduu maddisiiftuudha. Godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo jalatti argamti. Gandi Ardaa Gujii Gurraachaa kun qofaasaatti waggaatti doolaara miliyoona 60 haga 120 ol Itoophiyaadhaaf galchiti. Ganda badhaatuu kana tibbana pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan daawwatanii jiru. Pirezidaantiin Shimallis Abdiisaan daawwannaa miilana kibba Oromiyaatti taasisaniin ganda seena qabeettii kanatti hiruun badhaadhina isii dinqisiifatanii jiru. Obbo Damboobii Boriisee immoo bulchaa ganda kanaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa waajjira isaaniitti simatanii haasofsiisanidha. Obbo Shimallis Abdiisaas pirezidaantii Oromiyaa jalqabaa waajjira ganda badhaatuu kana daawwatan ta'anii jiru. Gandi Waleenaa Reejjii kun waggoota 95 oliif albuuda sookoo fi silverii toonii kumoota hedduu maddisiisuun doolaara biliyoonaan lakkaa'amu Itoophiyaadhaaf galchaa turte. Ammas ittuma jirti. Ragaan akka agarsiisutti warshaan albuuda oomishu guddichi akka Afrikaatti beekamu kan ganda Waleenaa Reejjiitti argamu Medrock Laga Dambiin dhaabbata Medrock Gold Mining PLC'n oomishamu waggaatti ammaan kana doolaara miliyoona 120 ol yookaan sookoo toonii 4 fi silverii toonii 2 oltu irraa oomishamaa jira. Ganda Reejjii kanatti oomishi albuudaa kan eegale bara 1930moota keessa akka ta'e ragaan ni agarsiisa. Bara Jaanooy Karraas Tafarii Mokonnin irraa kaasee haga mootummaa badhaadhinaatti oomishni sookoo fi silverii oomishamaa jira. Oomisha sookoo fi silverii wal makaarraa mootummaan darguu doolaara miliyoona 400 ol ganda Waleenaa Reejjiirraa kan walitti qabate yoo ta'u mootummaan Yaadig yookaas Adiwaayin immoo doolaara biliyoona 12 ol walitti qabateera. Erga warshichi mormii bal'aan bara 2009 haga 2016tti keessummeesse bara 2018 haga 2021tti adda citee booda dhaabbanni Medrock mootummaa badhaadhinaarraa hayyama argachuudhaan waggaatti galii doolaara biliyoona 120 ol argachaa jira. Kana jechuun amma gandi Waleenaa Reejjii waggaatti Itoophiyaadhaaf galii doolaara miliyoona 120 ol argamsiisaa jira jechuudha. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ganda seena qabeessaa fi hargansuu Itoophiyaa ta'e kanatti imaluudhaan waajjira gandichaatti bulchaa gandichaa obbo Damboobii Boriisee waliin haasawaa godhanii jiru. Obbo Damboobii Boriisee jiila pirezidaantichaa Finfinnee irraa ka'uun isaan daawwatanii fi hogganoota olaanoo godina Gujiis waajjira gandaa seena qabeessa kanatti simachuudhaan haasofsiisanii jiru.
Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Itoophiyaa dabalatee biyyoota BRICS deeggaran taarifa dabalataa dhibbentaa 10 adabuudhaaf dhaadhatee jira. Pireezidaantiin USA Doonaald Tiraamp biyyoonni imaammata BRICS kan faallaa fedhii Ameerikaa dhaabatudha jedhan deeggaran taarifa dabalataa dhibbentaa 10 irraan ka'a jechuudhaan akeekkachiisan. Biyyi kamuu imaammata farra Ameerikaa kan ta'e BRICS bira dhaabbattee taarifa dabalataa dhibbentaa 10 adabamti jechuudhaan miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social gubbaa barreessan. Dubbiin Pireezidaantii Tiraamp kun kan dhaga'ame erga miseensonni BRICS taarifa Tiraamp ka'an qeeqanii boodadha. Akkasumas miseensonni kunneen dhaabbata maallaqa addunyaa IMF fi akka itti maallaqii ijoo gatiin ba'uuf irratti riiformiin akka taasifamu yaada dhiyeessan boodadha. Koree miseensota BRICS tibbana Biraazil taasifame irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad dabalatee miseensonni gamtichaa hirmaatanii jiru. Tiraamp miseensota BRICS ta'ee sochii adeemaa jiru yeroo qeeqan kun kan duraa miti. Gartuun Itoophiyaa miseensa keessatti taate BRICS kun USA fi biyyoota lixa Awurooppaa dura dhaabbachuun sadarkaa addunyaa irratti jijjiiramni taasifamuu qaba jechuudhaan gaafataa jiru. Dureewwan miseensota BRICS walga'ii isaanii xumuraa torban darbe Biraazil magaalaa Rio de Janeiro keessatti eegalanii jiru. Walga'ii kana irratti ture dhaabbileen addunyaa irratti riiformiin akka taasifamu waamicha kan taasisan. Addunyaa walitti bu'iinsiif muddamni ji'opolitiksii jiru kanatti miseensonni gartuu kana gamtaa tolfatanii dhiibbaa uumuuf socho'aa jiru. Ibsa waloo ministeeronni faayinaansii miseensota BRICS gaafa sanbataa baasaniin taarifi Tiraamp baasan dinagdee addunyaaf yaaddoodhaa jedhan. Akkasumas sochii dinagdeef daldalaa addunyaaf tasgabbii dhabiinsa fidee jedhanii jiru. Dureewwan haleellaa waraanaa Iraan irratti raawwate seera addunyaa sarba jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Waraana guyyoota 12 tureen Israa'eliif USA buufata niwukilaaraa Iraan irratti dabalatee haleellaa raawwatanii jiru. Kora BRICS kanarratti dureewwan addunyaa kanneen akka ministeera muummee Hindii Narendra Moodii fi pireezidaantiin Afrikaa Cyril Ramaphosa argamanii jiru. Kora kanarratti yeroo jalqabaaf pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping osoo hin argamin hafanii jiru. Bakka isaanis ministeerri muummee biyyattii Li Qiang hirmaatanii jiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ammoo gama onlaayiniin irratti hirmaatan. Putin himannaa yakka waraanaa mana murtii yakka addunyaarra ajajni hidhaa irratti ba'ee jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad koraa Rio de Janeiro taasifame irratti dureewwan addunyaa waliin mari'atanii jiru. Barreeffama miidiyaa hawaasummaa isaanii X gubbaa barreessaniinis waliin addunyaa loogiin qabne barbaacha tumsa keenya cimsinaa jedhanii jiru. BRICS misooma waloo fi tumsa addunyaa cimsuuf barbaachisaa ta'ee itti fufas jedhan. Muummeen ministeera Abiy kora kanarratti pireezidaantii Biraazil Lula da Silva akkasumas ministeera muummee Chaayinaa Li Qiang waliin mari'atanii jiru. Booda kana lakkoofsi miseensota gartuu BRICS dabalee jira. Kanarra Biraazil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa turan. Boodarra Itoophiyaa, Masrii, Indooneeziyaa, Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emirates itti dabalamanii jiru. Miseensonni gartuu kanaa uummata addunyaa keessaa walakkaa ta'us jedhamee jira. Gabaasni kan BBC ti.